Hi, nagaa jirtu ani Dirribaa Ayyaleeti. Har'as egaa akkuma beekamaa ta'e barumsa keenya mata duree waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhuun walitti deebinee wal arginee jirra jechuudha. Egaa barumsa kana irra deddeebiidhaan ilaalaa akkuma jirru yeroo darbee waa'ee punctuation markii waliin ilaaluu jalqabnee turre. Punctuation markiin keessuma barreeffama keessatti hojiinsaa guddaa akka ta'e dirqamaan hubatamuun irra jiraa jedhee dubbachuudhaaf yaaleen ture. Egaa punctuation marks warri jedhaman gara qabxii 14 olii wajjin ilaalla jennee keessaa hanga tokko ilaalle har'a isa afi olii wajjin ilaalla jechuudha. Punctuate gochuu jechuun itti fayyadama maarkota. Punctuation marks jechuun maarkota barreeffama keessatti hiika adda addaa bakka adda addaatti dhimma itti baanutu jira. Maarkota jedhamu jechuudha. Warri nu ilaallu question markiin, koomaan, full stoppiin maal jennee warri nu maqaa dhoofnu maarkota. Punctuate gochuun immoo itti fayyadama kanneen sanaa jechuudha. Kanaaf itti fayyadama maarkotaa ilaalaa jirra jechuudha. Arragaa warra afee walii wajjin ilaallaa tarii namoonni yeroo jalqabaatiif har'a YouTube kana ilaaltan hordofuudhaaf yoo barbaaddanii gara dugda duubatti deebitanis barumsa baay'ee YouTube irra jira waan ta'eef maqaa YouTube chaanaalii Dirree Afaanii jedhuun dugda duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa isaan afe keessaa yoo muraasa isaanii ilaalle warra afee inni jalqabaa barumsi keenya irraa waa'ee square bracketiiti. Mallattoo isaa ilaaluu dandeessu. Bracketoota lamatu bifa kana fakkaatuun walitti galagalee jira. Bifa kanaan egaa maqaan isaa tokkoffaa square bracket jedhama jechuudha. Lama immoo waan ta'aniif brackets jedhamu jechuudha. Egaa bracketoota adda addaatu jiru. Inni kun square bracket jedhama jechuudha. Hiikaan isaa to show additional information that explains the text it follows jedha. Maa inni otuudhuma barreeffama barreessinuu fakkeenyaa fi barreeffama keessatti jechoonni tokko tokko nutu gabaabseedhuma jecha sana ka'a malee otuu maal jechuudha yookaan immoo maal fa'aa of keessatti qabatee immoo taa'e jechisuun isa jedhu hiiknee barreessinee wanta garaagaraa bittinfamee hiikamuu danda'u of keessatti kan qabate ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf mi'a ilaallu. We went and had a brilliant time. We went and had a brilliant time. Nuti deemnee yeroo baay'ee miidhagaa ta'e dabarsinee argannee isa jedhu ta'uu danda'a. Amma we went eessa nuyi gararraatti duchaadhumatti walumaa gala isaa barreessine. Garuu immoo fakkeenyaaf bakka nuyi hidhanne sana immoo ibsuudhaaf yoo barbaanne nama dhaga'uufis nama dubbifatuufis ifaa ta'utu irra jira jennee yoo yaadne immoo isuma sana hiiknee we went bakka sana Bale Mountains Park and had a brilliant time. We went in sun bakki nuti deemne sun eessa jechuudha? Bale Mountains Park deemne jechuudha. Kanaaf yaada ishee we went jennee bakka isaa ibsuudhaaf dubbanne sana square bracketii keessa yeroo keenyu additional information that explains the text it follows isa jedhuti isanni hordofee ittaanee dhufe sana ibsuudhaaf isa taa'e nutti himaa jechuudha. Kan biraan fakkeenyaaf fakkeenyatti taanee jiru irraa hubachuu akkuma dandeenyu according to police the suspect shakkamaan akka poolisiin jedhutti shakkamaan hiidiin kun egaa paastii haayidiiti. Hiid eessa keessa dhokate? Bosona keessa. Bakka inni dhokate sana cal jenneedhuma hin dhokate jennee darbuurraa bakka inni dhokate ibsuudhaaf immoo in a tree for 2 days before he was caught. Otuu hin qabamin dura immoo bosona keessa guyyaa lamaaf dhokachuusaa ibsuudhaaf eessa dhokate isa jedhu biraaketii keessatti bosona keessa dhokachuusaa square bracketii kanaan. Square bracketiin egaa yaada dabalataa ibsa dabalataa hubannaadhaaf malu tokko ittiin ibsuudhaaf kan nuyi itti dhimma baanuudha jechuudha. The judge's decision was that the two teams tiimonni kun lamaan eenyudha isaan? Cal jenneedhuma the two teams jennee qooda dabarru the lions and the tigers. Amma the two teams tiimonni kun gareewwan kun lamaan eenyu fe'isa jedhu dabalataan ibsuudhaaf the two teams isa phrase jedhu sana dabalataan ibsuudhaaf maqaa tiimota lamaanii ibsinee dubbanne jechuudha. Kanaafi the lions and the tigers jennee dabalata
ibsuudhaaf yaadni dabalataa nuyi keenye square bracketii keessa ta'a. Barreeffama keessatti gaa hojiin square bracketiidha. Waa tokko ibsuudhaaf ibsa dabalataa ta'e wanti nuyi barreeffama keenya keessatti keenyu ittiin ibsuudhaaf dhimma itti baanaa jechuudha. Kan biraan waa'ee apostropheeti. Apostrophiin mallattoon ishee kana fakkaata. Egaa apostrophiin immoo hiikaan isaa maayinni contractions or show missing letters. Maayinni waa gabaabsuudhaaf barreeffama dheeraa tokko yookaan immoo jechoota adda addaa lama walitti finnee isa kaan qubeewwan tokko tokko gidduutti hanqisnee walitti finnee gabaabsuudhaafiti dhimma itti baama. Tokkoffaansaa contract gochuudhaaf contractionsidhaaf gargaaraa jechuudha. Fakkeenyaaf I'm a teacher. I am a teacher. Amma e gidduutii baasnee bakka e apostrophe gargaaramnee I am a teacher. I'm a teacher. Gabaabsinee jechuudha. Kanaafi gabaabsuudhaafi bakka qubee keessaa hambisnee apostrophe bakka buusneetti gargaaramuuf nu fayyada apostrophiin. Kan biraan I have a new car. They have a new car. Amma they have walitti finnee gabaabsinee achiifee gidduutii baasnee bakka qubeewwan gidduutii baasnee sana immoo apostrophe gargaaramne waan ta'eef apostrophiin waa gabaabsuudhaaf gargaaraa jechuudha. Hiikaa isaa yookaan hojii isaa keessaa tokko waa gabaabsuudhaaf. They couldn't understand my pronunciation. Akkaataa loqoda kootii dubbannaa kootii isaan hubachuu hin danda'anidha. Couldn'tiin akkamitti gabaabbatee qubeen keessaa hir'ifamee walitti siqee gabaabbatee taa'ee jira waan ta'eef isa ilaaluun gaarii. Tokkoffaa apostrophiin maaliif gargaara jechuudha? Jecha gabaabsuudhaaf walitti finnee qubee keessaa balleessinee jechoota lama walitti finnee gabaabsuudhaaf gargaara. Kan biraan hojiin apostrophe possession or ownership qabeenyaa argisiisuudhaaf. Fakkeenyaaf that is my friend's car. Konkolaataa hiriyaa kooti. Friends amma kan hiriyaa kooti ta'uu ibsuudhaafi friend jennee essi duwwaa keenyoo dhiisne hiriyoota koo hiikaan gara biraa qabaata. Apostrophe yoo jenne garuu possession yookaan ownership ibsuudhaaf gargaara waan ta'eef friend's car. Friend apostrophe s car kan hiriyaa kootiiti konkolaataan sun. The baby's mother is tired. Haati mucichaan ni dadhabde. Amma mucaan sun haadha qabaachuu isaa ibsaa jechuudha. Baby apostrophe s mother haadha mucichaa. Baby's father jechuus dandeenya. Baby's sister, baby's brother yoo jennee mucaan sun qabaachuu isaa mul'isaa jechuudha. Hiikaan apostrophe inni lammaffaan possession yookaan ownership himuudhaaf gargaara. My father's office is outside the city. Waajjirri abbaa kooti. Abbaan koo bakka hojii waajjira qabaa jechuudha. Waajjirri isaa father's office. Father apostrophe s. Waajjirri sun kan abbaa kootii ta'uusaa. Apostrophe gaa naawnoota irra yeroo gashinu amma fakkeenyaaf friend naawniidha. Apostrophe s goone baby naawniidha. Akkamitti naawnoota irra yeroo gashinu eeggannaan hubachuun gaariidha jechuudha apostrophe. Kan biraan yeroo akkas naawniin sun pluraalii ta'oo fakkeenyaaf tokkoon isaanii konkolaataa qabu namooti. Men's cars akkas jechuun men's cars namoonni sun dhiironni sun hundumtuu tokkoon isaanii 15 ta'anii tokko isaaniitu konkolaataa qaba. Sababiin isaa cars inni jedhu pluraaliidha. Konkolaattota namoota akkasitti ibsuun hin danda'ama. Beekaa and gadaas bed asitti immoo nama lamatu walitti siree tokko qaba. Yeroo akkas ta'u immoo naawni isa lammaffaa irratti apostrophe s gashinaa jechuudha. Siree tokkorra ciisuu jechuudha jarreen kun lamaan isaanii. Apostrophe siree qabaachuu isaanii naawni isa lammaffaa irra apostrophe gargaaramna. Asitti immoo tokkoon isaanii lamaan isaanii siree qabaachuu isaanii immoo beekaas and gadaas beds. Beekaanis siree qaba, gadaanis siree qaba. Tokko qabu taanaan immoo lamaan isaa irratti iyyuu apostrophe gargaaramne sireen immoo lama waan ta'eef beds jennee pluraalii goonaa jechuudha sammoo. Kan biraan noun that ends in s
yeroo naawnoon esiin dhumanoo akkas jechuun pluraaliidha jechuudha. naawniin sun maal goona apostrophe. fakkeenyaaf the students amma barattoota silumayyuu student yeroo pluraalii goonu esiitti daballaa pluraalii ta'a. waammoo qabu gaamma esiitti daballaan pluraalii ta'aniiru. barattoonni sun garuu waammoo qabu. the students right must be respected. amma gaa kan barataa otuu hin ta'in otuu kan barataati ta'e tii booddee apostrophe keenya esii goona kan nama tokkooti leexaa isaati otuu ta'e. amma garuu kan barattootaati waan ta'eef yeroo bifa pluraaliitiin akkas ta'u immoo pluraalummaa isaa akkuma jirutti eegnee barreessinee finnee dhumarratti apostrophe keenya jechuudha. dhumarratti apostrophe keenya yeroo pluraalii ta'u bifa kanaan apostrophe keenya. teachers salary must be increased. miindaan hojjetoota barsiisota. teachers kan barsiisota edda waliigala isaa teachers ennee barreessine booddee apostrophe keenya dhumarratti keenya. naawniin yeroo pluraalii ta'e esiin dhumu bifa kanaaniti apostrophe dhimma itti baanaa jechuudha. kan biraan ellipsis points dot jechuudha. pointoota maqaan doottiin sadii tuqaan sadii bifa kanaan yeroo taa'u ellipsis jedhamee beekamaa jechuudha. is a set of three periods. walitti qabama seetota periodota sadii tokko lama sadii afur yoo ta'e hin ta'u lama yoo ta'e hin ta'u sadii. there are multiple uses of ellipsis. itti fayyadamni isaa akkaataa garaagaraatti dhimma itti ba'uun hin danda'ama bifa baay'eedhaan. tokko to indicate words that have been omitted from a phrase or paragraph. tokkoffaani barreeffama tokko keessatti otuudhuma barreessaa jirru nuti ijoo dubbiiti jennee wanta barbaanne keessaa fudhanne isa kaan garuu itti fufee kan jiru immoo jira jennee kan yaanne yoo jiraate itti fufee waan hafe jira yookaan immoo kanatti fufee yaadi jiru jira jennee tokko lama sadii jennee dootti sadii yeroo keenyu ellipsis yeroo gargaaramnu yaadi hafe waadi kana keessa omitted ta'e jira jennee dubbachuu keenya ibsaa jechuudha. fakkeenyaaf barreeffama biraarraa waa barreeffamee isa barbaannu duwwaa fudhannee isa kaan immoo hin barbaanne yoo ta'e yookaan immoo ofuma keenya utuu barreessinu anatu ammaaf kana barreesse malee itti fufee kan jiru jira jennee ibsuu yoo barbaanne bifa kanaan ellipsisii dootti sadii gargaaramnaa jechuudha. gidduuttis ta'uu danda'a dhumattis ta'uu danda'a inni kun. ellipses are often used to reduce the length of quoted sentences, speech or paragraph. egaa maa inni kaansaa gabaabsuudhaaf jechuudha. length isaa reduce gochuudhaaf dheerina isaa gabaabsaa jechuudha. wanta tokko haasaas ta'uu danda'a paragraph yeroo barreessinu sentence yeroo barreessinus gabaabsuudhaaf dheerina isaa gabaabsuudhaaf gargaara. fakkeenyaaf mee fakkeenya tokko immoo ilaalu. gorillas are really smart animals. they form strong family bonds in the wild. some captive gorillas such as Coco have been taught to use sign language. amma waa'ee gorillaa wanta dubbatu qaba. amma amala gorillaa ibsuuf miti yaadi keenya waan ta'eef sentensii dheeraa kana ilaala. amma warra halluu diimaan barreeffamanii jala muran immoo ilaala. ellipsisiin maal goona gaa warra halluu diimaanii barreeffamaniif jala muran kana lakkii hin barbaadu jennee yoo keessa haqneef hambisneef barreeffama keenya keessatti hafuu isaan yaadi hafe jira. waa'ee gorillaa kana kan ibsu yaadni keessa hafe jira jennee ibsuudhaaf dootti kana sadan gargaaramnaa jechuudha. amma gorillas are really smart animals. they form strong bonds jedhuun dhiisne hadhiisnu iyyuu malee dhiisuu keenya ibsuudhaaf immoo barreeffama keenya gabaabsuudhaaf dheerina isaa gabaabsuudhaaf dootti goonee jechuudha. kanaaf hojiin ellipsisii maaloodha gabaabsuu fi gabaabsuu ibsuu keenya immoo ittiin ibsuudhaaf. some captive gorillas jennee such as Coco isa jedhu immoo keessaa hambisuu keenya akka hambisne ibsuudhaaf immoo dootti sadii yookaan ellipsis isa jedhu keenya have been taught to use sign language jennee jechuudha. kanaaf ellipsisiin barreeffama keessatti waa tokko afuusaa keessa akka hambisne yaadi itti fufee jiru jira ture jennee kan yaadne ta'uusaa ibsinattiin. ellipsis fi
Ellipsis ishee kana qubee ishee ilaalaa lamatu jira. Ellipsis SIS dha inni dhuma. Inni ittaanee jiru immoo SES dha. Ellipsis is singular. Inni dhumni isaa SIS singularidha. Ellipsis inni SES immoo pluralidha. Jiraachuma isaa isinitti mun barbaada malee an xiyyeeffannaan koo irraa akkuman dubbachaa dhufee waa'ee ellipsis isa jalqabaati. SIS dha jechuudha. A single ellipsis is one group of three dots. Qabxii sadii ta'ee bakkuma tokkotti yeroo tokkicha warra barreeffamanidha jechuudha. While multiple ellipses are two or more groups of three dots. Inni sun immoo dootii sadii yeroo tokko ta'ee bakka lamatti yookaan sadiitti isaa olittis yeroo dhimma itti ba'amuu jechuudha. Addaddummaa isaanii dubbachuuf jedheen sasanaa of yaalii ofii keenyaan hubachuu dandeenya. Kan biraan to indicate pause in a speech or trailing off into silence. Inni kun egaa barreeffama duwwaa irratti otoo hin ta'in dubbannaa irrattis ta'uu danda'a. Waa dubbannee wanta sana dubbachuu hin barbaanne yookaan immoo dubbachuu sodaannee sagalee keenya gadi xinneessaa dhufnee sagara dhumaa immoo dhiisuu yoo barbaanne barreeffama keessattis haa ta'u dubbannaa keessattis haa ta'u doot yoo goone hiikaan isaanii gara biraan immoo kana fakkeenyaaf I love you yoo jenne amma fakkeenyaaf nama tokkoon I love you sin jaalladha but wanta isaa dubbachuu hin barbaanne jechuudha. Kanaafi doot yoo geenye hiikaa qaba wantan itti fufee dubbachuu barbaade tokko jira garuu jechuu keenyaa jechuudha. I can't do this anymore. I just jenne yeroo keenyu wanta hojjechuu hin barbaadiniif itti fufnee dubbachuu hin barbaadiniif tokko qabnaa jechuudha. Kanaaf yeroo dubbannu sagalee keenya trailing off gochaa yeroo dhufnu yookaan immoo barreeffama keessatti yeroo barreessuu hin barbaanne waajira garuu jenne miira keenya yeroo ibsinu bifa kanaan dhimma itti baana. Would you like sugar for your coffee or bunatti sukkaara siinaqumoo dhiisu siinaqumoo dhiisu filmaata wayii of keessaa qabaa jechuudha. Isattaanu beekamaadhuma waan ta'eef dubbachuu yookaan wan ibsuun hin barbaachisne jechuudha. Kanaaf dootti goonee jechuudha. Inni kun dubbannaa keessattis yoo dhuma ijaan argameen dubbatamu iyyuu ta'ee dootti ta'a jechuudha dubbachuu dhiisuun keenya. Kanaaf hiikaan ellipsisiisa kanaa jechuudha. Inni gara biraan hyphen. Hyphenii mallattoon ishee dalga miila jalatti yookaan gubbaatti otoo hin ta'in mudhii irratti gidduutti jira jechuudha hypheniin. A hyphen is a punctuation mark that is mainly used to combine two words to form compound words. Jechoota lama walitti finnee yeroo isaan akka jechoota tokkotti dubbataman yeroo keenyu dhimma itti baana. Hyphen immoo to make compound words compound jechoota compound ta'an lama singilii otoo hin ta'in jechoota lama garasiif garanaa walitti finnee hyphenii gidduu keenya yeroo barreessinu akka jecha tokkotti yeroo isaan ilaalamanii jechuudha. Maqaa tokko qabaatu jechuudha. Fakkeenyaaf 38 lakkoofsa 38 jennee yeroo barreessinu 38 amma 13 jira 8 jira lamaansa walitti finnee yeroo keenyu 38 maqaa tokkottiin waamnee jechuudha. 38 jennee jechuudha. Sugar free wanta sukkaararraa bilisa ta'e sugar free. Bright eyed wantoota akkasii jechuudha. Kanaaf eeggannaadhaan barreeffama keessatti keessumaa adda baasnee barreessuu danda'uun hiikaan isaa guddaadha waan ta'eef waa'ee hyphenii beekuudha. Kan biraan to represent time frames, estimates of distances and other attributes. Amma yeroo faattiin ibsuudhaaf fageenya faattiin ibsuudhaaf gargaara. Fakkeenyaaf sa'aatii 3 walakkaadha hanga 5 walakkaatti hanga distaansii hanga hyphenii gargaaramne jechuudha. Hanga 3 walakkaatti hanga 5 walakkaatti hanga ishee jettu sanagaa hyphenii keenya ibsee jechuudha. Namoota 500 hanga 750tti baay'ina kun immoo hanga ishee jettu hypheniidhaan ibsine. Kiiloomeetirii 3 hanga 4tti distaansii ibsuudhaaf immoo hyphenii bifa kanaan dhimma itti baana. Egaa hypheniin punctuation markota kana baay'een isaanii herrega keessatti
fiiziksii keessatti calculation adda addaa bifa adda addaan dhimma itti ba'amu waan ta'eef amma kan nuti ilaalaa jirru haaluma kallattiidhaan bifa salphaan namaa galuudha waan ta'eef akkasitti hubachuunis gaariidha. Kanaaf inni gara biraan to refer to physical quantities. Physical quantity wantoota ta'an ittiin ibsuudha. Fakkeenyaaf 8 centimeters 8 jechoota lamati walitti fidnee bifa kanaan physical quantity warra jedhamaniif jechuudha. 6 kilometers 100 meters akkasittiin hyphenii gidduu yeroo keenyusi warra physical quantities jennee beennu kanas ittiin ibsuun ni danda'ama jechuudha. Egaa barumsi keenya guyyaarraa hangammaatti kan ilaallee fakkaata. Waan nu hordoftaniif galatooma.